waaqayyo akkas jedhe gaafa guyyaa sadaffaa waaqayyo bishaan bantii waaqaa kanaa gadi jiran iddoo tokkotti walitti qabamanii lafti bishaan irra hin ciifne haa mul'atu jedhe akkasumas in ta'ee jedha. Mata dureen irratti walii wajjiniin barataa turre kaleessa lafti bishaan irra hin ciisne maal haa ta'u haa mul'atu jedhe waaqayyo. Kanaaf isa kanarra dhaabannee ijoo dubbii tokko walii wajjiniin ilaallee turre. Qabxii jalqaba walii wajjiniin ilaalle lafa uumamtee of dhabde bishaan irra ciisaa ture. Gaafa guyyaa jalqabaa bishaan irra ciise, gaafa guyyaa lammaffaa bishaan irra ciise, gaafa guyyaa sadaffaa waaqayyo sagalee dubbate. Lafti bishaan irra hin ciisne haa mul'atu yeroo jedhutti inni lafa kana uwwisee jiru. Inni lafti kun akkan argamne ta'e hundinuu takkaatti lafarraati shaa jedhee ka'ee jenne kaleessa. Sagalee waaqayyoo dhaga'urraa kan ka'e maaliif bishaan lafarraa kaasuu barbaachise? Lafa uwwisee jiru kana maaliif irraa kaasuu barbaachise jedhuutii fi qabxiiwwan sadan tokko walii wajjin laallee turre. Inni jalqabaa biqiltootaaf haala mijessuudhaatii fi inni lammaffaan beelladoota uumama horii hoolaatiif haala mijessuudhaatii fi inni sadaffaan immoo biyyoo namni irraati uumame yookiin ጥሬ ዕቃ ሰው የተፈጠረበት ጥሬ ዕቃ አፈር biyyoo namni addaam irraa uumame bishaan jala jira. Namummaan addaam bishaan jala jira. Yoo bishaan kun irraa ka'e malee namummaan mul'achuu hin danda'u, eenyummaan mul'achuu hin danda'u, addaan mul'achuu hin danda'u. Kanaatiif meeshaalee dheedhiin namni irraati uumamu yoo waaqayyo dubbate malee jalaa ba'uu hin danda'u jenne. Sababni inni sadaffaan yeroo inni lafarra ciise kun irraati ka'u addaan faachi jalaatii ba'anii jennee walii wajjin ilaalle. Qabxii isaa lammaffaa irratti walii wajjin kan nu ilaalle lafti yeroo mul'atu waaqayyo gaarii akka ta'e argee jedha. Gaafa guyyaa jalqabaa gaarii jedheera waaqayyo. Gaafa guyyaa lammaffaa garuu hin jenne. Gaafa guyyaa sadaffaa gaarii akka ta'e argee jedha macaafni qulqulluun. Yeroo bishaan inni lafarra ciisu kun ka'u waaqayyo gaarii akka ta'e argee. Wanni lafarra ciisu, wanni uffatee nama uffisee jiru kun, beellada uffisee jiru kun, biqilarra ciise kun gaafa irraa ka'u waaqayyo gaariidha jedha. Isa jedhu walii wajjin laalle. Qabxiin sadaffaan ilaalle immoo isa lafa haguuge kanaaf waaqayyo iddoo kenne. Isa jedhu walii wajjin laalle. Iddoo arfan tokko kaa'e bishaan lafarra jiru kana baay'ee isaa 100 harka 96 galaana godhee soogidda godhee warra galaana Indian Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean jedhaman kana warra akka galaana diimaa jedhaman kana Mediterranean jedhaman kana isaaniin godhee achi kaa'e 100 harka 96 kan ta'an. Gara biraan immoo kan waaqayyo godhe yoo jiraate bishaan lafarra ciisu kana kaabaaf kibbarratti walitti qabee cabbii godhee gogsee achi kaa'e isiniin jedhe. Inni sadaffaan immoo bishaan lafarra ciisaa ture kana gara awwaalee dachee kana jala awwaaleeti. Achi keessa immoo dhibbantaa tokko kan ta'u achi keessa jira waliin jenne. Inni gara biraan inni arfaffaan immoo isaanaaf isiniif ta'u, isa dhugaatiif ta'u, isa horiif ta'u, isa namaatiif ta'u bishaan ishee qulqullu immoo mandara keessa nuu gadhiisee jenne. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Inni arfaffaan kan nuyi jenne bara keenya kana wanna dhaloota irra ciise maalidha jennee qabxiiwwan muraasa keenye har'a isa kanatti fufna isiniin jechuu kooti. Yeroo naa kenname keessatti dafeetaniin fiigee of harkaa fixuu barbaada. Dafee jechuu kooti isa buleedha jechuudha. Magaala tokko keessa guyyaa sanbataa jiru hojjechuun hin eeyyamamu jedhani. Namicha tokkotu ganaman ka'ee rifeensa mataa wal qixxeessa gaafa sanbataa. Warri magaala to'atan, warri keessa deeman, namoota jiruu hojjetan, warri adaban gaafa laalan manni rifeensa wal qixxeessuu tsagur beetiin banaadha. Eenyuun daffaariin kun jedhanii gaafatti goranii ilaalanii namichaan dhokadhu jedhe inni mataa muruusaa dhokadhu jedhe wayyaarra buuse. Jarri ol seenanii maal hojjetaa jirta jennaan omaayyoo jedhe. Maalii dharee kun jedhanii wayyaarraa qabanii ol fuudhanii ilaalanii. Jennaani isa dhugaa waaqayyooti kun isan kaleessa jalqabee buleedha jedhe. Kanaaf anis isan kaleessa jalqabee buranitti fufaa. Har'a walii wajjin kan laallu ejersi yeroo bishaan irra ciise hin tortorree haa mul'atu. Isa jedhu walii wajjin laalla ganama kana.
ejersi yeroo bishaan irran ciisde hin tortorre haa mul'atu. Akkas jedha seera uumamaa boqonnaa 8:11 irratti. Gugittiin immoo galgala gara isaatti yommuu deebitee kunoo xobbee baala ejersaa yookiin kichuu baala ejersaa afaanitti baattee turte. Kanarratti nuyi bishaanichi lafarraa akka gadi xinnaate hin baree jedha. Xobbee baala ejersaa yookiin kichuu baala ejersaa. Macaafa qulqulluu keessatti ejersa kan jedhamu si'a 87 caqafameera. Namootiin Waaqayyoo warra akka Zarubaabel warra akka Iyyaasu Roomee 8:11 irratti immoo namootiin Waaqayyoo ormoonni warri gara Yihuudootaatti dabalaman isaan kun ejersaan fakkeeffamaniiru. Warri dhuga baatotiin Waaqa irratti mul'atan mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 irratti warri argaman isaanis ejersaan fakkeeffamaniiru. Ejersi namoota Waaqayyoo, ejersi waldaa kiristaanaa, ejersi Israa'eliin, ejersi ormoota warra dhaqanii Israa'elitti dabalaman karaa Kiristoos Yesuus. Bishaan badiisaa booda baalli ejersaa kun xobbeen baala ejersaa kun iddoonni ka'e walii wajjiniin ilaalla. Guyyaa 190 bishaan jala ture. Bishaan badiisaa guyyaa 190 lafarra ciisee kan ture ejersa kanarra galagalee ture. Laaftoorras, bakkanniisas, somboos, gaattiraas lakkaa'u mukeetti lafarra jiran qomoon isaanii 300 kan ta'an kana hundumaarra ciisee ture. Kana keessatti warri kaan dafanii basabbasanii, dafanii tortoranii, bakkanniisni dafee tortore, laaftoon dafee tortore, gaattiraan dafee tortore, mukeetti gurguddoonni isin jettan dafanii tortoranii. Warri kaan tortoraniiru, lubbuu ol qabachuu hin dandeenye, dafanii bayyanachuu hin dandeenye, boquu ol qabachuu hin dandeenye. Garuu rakkina keessa otuma jiru kan hin tortorre. Maaliif hin tortoru? Ejersi biyya kan akka jiru dhagayeeraan biyya ejersaattan guddadhe. Maaliif hin tortorre ejersi? Maaliif akka bakkanniisaan tortorre? Maa inni kan adda isa godhu mukeetti warra biraarraa ejersa akka inni dafee hin tortorre kan isa godhu. Akka saayinsiin nutti mutti jara keenya, akka saayinsiin nutti mutti ejersa kana kan adda isa godhu lignin chemical compound wanna jedhamu afaan Ingiliffaan. Lignin chemical compound kan jedhamu qunceesaa keessa jira. Lignin chemical compoundin kuni qunceesaa keessatti akka kanatti wal qabee wanti bakkeedhaan dhufu akka keessa galee hin tortorsineef. Warri kaan qabu garuu persentiin ishee xinnoodha. Inni kun persentii 25 dhibbantaa 25 of keessaatii qaba. Kanaaf dhoqqee barbaadde irra kaa'i. Bishaan barbaadde irratti dhangalaasi. Dixii barbaadde dhoqqee barbaadde keessa ciibsi. Ejersi sababii chemical compoundii kana abbaan barbaade yoo tortore iyyuu hin tortoru. Ijoollee Waaqayyoo akkasi rakkina keessatti hin tortorani, gidiraa keessatti hin tortorani, gadda keessatti hin tortorani, bara badiisaa keessatti hin tortorani. Waay Kiristoostu keessa isaanii jira waan ta'eef. Sababii Kiristoos keessa jiruuf hin tortortaati. Sababii Kiristoos keessa jiruuf rakkina keessatti hin tortortu, badiisa keessatti hin tortortu. Nurratti humna hin qabu ijoo Kiristoostu nu keessa jira waan ta'eef abidda keessa deddeebina, abidda keessa dhaabanna, rakkina keessa deddeebina, rakkina keessa dhaabanna. Guyyaan Waaqayyoo jira, dhoqqee keessaa baana. Ani hin tortoru jedhimee guyyaa 190 bishaan keessa ciisaa ture. Bishaan jala jira, dhoqqee jala jira ture, laaqii jala jira ture, rakkina jala jira ture. Akkuma kana jara keenyaa ijoolleen Waaqayyoos akkuma nama isiniin jedhe sababii Kiristoos nu keessa jiruuf laaqii barri fidu yookiin laaqii abdiin kutannaa nun tortorsu, laaqiin ammayyummaaf laaqiin teknooloojii dargaggootan tortorsu waay Kiristoos nu keessa jira waan ta'eef laaqiin dhibaa'ummaa nun tortorsu ijoolleen Kiristoos kwaalitii qabu. Ijoolleen Kiristoos cimina qabu, ijoolleen Kiristoos beekumsa qabu. Addunyaa tortortu kana keessatti kwaalitii isaanii qabanii warra jiraatanidha. Mandara keessan bannu ijoo, mandara keessan bannu, laaqii keessan bannu, keessa baanee mul'anna malee maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Dargaggoota waa'ee kosinitti mul'ata yoo isin gargaara ta'eef ani mana barumsaa dhiisee
kutaa 9 keessaa nama barumsa dhiisee waggaa 13 baadiyyaa keessa turedhaan. Waaqayyo yeroon ani sangaa duuka deemu ammaaf malee yeroon ati sangaa dhiiste deemtu jira naan jechaa ture. Anatu nageenye malee. Ameen. Ani sangaa duukan deema galgalli koo sangaadhumadha jedhee yaada ture. Lakki jedheeradha Waaqayyo. Ameen. Jara keenya lafukkara አይደለም. dargaggoota anoo baradhee jiruun abee anoo jaradha akkasan ta'e anoo akkasan ta'e jettani waan haasoftan barri jira abboo. Ameen. barri jira yoo wajjiniin Kiristoos wajjiniin barri jira. Ameen. dur yeroo xiyyaara sagalee isaa dhaga'u ani yeroon baadiyyaa jiru yeroon xiyyaara argu manaa gadi fiigee gadi been hurrii keessa barbaada ilaaluun barbaada amma garuu ittiin deemuu na salachaasiseera. baay'eetti hamma funyaan naga'utti yeroon dur jala fiigee akkasas yoo ilaalu boo amma ganaa nuffita naan jedha Waaqayyo. Ameen. akkasitti of ilaaleeti. dargaggoota isinittan hima safara keessatti of ilaaliina. ani nama boruut ofiin jira. Ameen. wandimmaa keenya fa'itti maan ture Daawit fa'itti maan ture addunyaa kanarraa lafa ani hin deemne Awustiraaliyaa qofadha. Ameerikaan mana ga'utti deddeebi'e Kanaadaa deddeebi'e Awurooppaa deddeebi'e Eeshiyaa deddeebi'e Laatiin Ameerikaa Kolombiyaa Paanamaa lakkaa deddeebi'e Awustiraaliyaa qofaatu na hafe. nama yeroo tokko qotee bulaa ture tomma kana deema joo. Waaqayyo. Oofin tuffatii hojjedhu dubbisi hojjedhu jabaadhu. warra caatii keessa bada warra safara keessa badan akka hin taane abboo. Ameen. kanaaf hin tortorru hammeenyaan hin tortorru. Ameen. ollaa keessa laaltanii biyya laaltanii akka isaan hin ta'ina biyyi maraatiina. laaltan dhugumayyummoo maaltu jira namtuu badeera waan hundumtuu mataan isaa millisaa wal keessa badeereen bishaan hundumarra ciiseera ati garuu kee baata. bishaan muka hundumarra ciiseera ijarsi keessaa ba'a. Ameen. inni gara biraan xobbeen baala ijarsaa eenyu akkasa kaase walii wajjin laalla akkas jedha dubbiin Waaqayyo. kichuun baala ijarsaa kun eenyu wajjin akka ka'e ilaala. lakkoofsa 11 irratti akkas jedha. gugittiin immoo kichuu baala ijarsaa afaanitti baatte jedha. gugittiin immoo dhaga saphaliisa gudiidha joo naa galmeessi fudheen gala vocabulary tokkon argadhe. saphaliisni maal akka eenyuun akka inni bakka bu'u macaafa qulqulluu keessatti tokkoon tarreessee si wajjin haasa'u isinitti himuudhaaf yeroon qabu. Sinii gala garuu Noohiif maatii isaa warratti qollofame dhumarratti ilaalla. warratti qollofame kana qeebaasu joo. Ameerikaadhaa dhufee miti Awurooppaadhaa dhufee miti dhoqqee keessa jiraataa ture. guyyaa 190 dhoqqee keessa ciisaa ture. isa bishaan irra ciisaa ture sadaaqiin irra ciisaa turetu achi banee baasa. waaqni waaqarraa dubbataa hin jiru kan dhufee dubbatu dhoqqee keessa jiru. kan dhufee dubbatu kan dhufee milikkita himu kan dhufee milikkitatti argisiisu isa dhoqqee keessa ciisaa turetu isa har'a laaqii keessa ciise isa har'a rakkina keessa jirutu dhaqee warratti qollofame gaddisiisa joo. maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. eenyu wajjin ka'e yoo jettanii ejersi kun saphaliisa wajjiniin ka'e hafuura qulqulluu jennee fudhanna. hiikasa baay'ee keessa yoon galuudhaa baadhe jara keenyaa siyaasa wajjin ka'uun hin danda'ama. siyaasni si gatee bada. dinagdeedhaan ka'uun hin danda'ama. dinagdeen si gatee bada gaaf tokko. qabeenyi si gatee bada gaaf tokko. bifatti hirkatanii ka'uun hin danda'ama. bifti kee inni baala muuzii fakkaatu kun takka turee baala qoosxaa fakkaachuun isaa nafu. bifnis nama gana joo bifatti hirkachuun hin danda'amu. isatti hirkadhuu ga'i. isatti hirkadhuu ga'i. eeyyee amma yeroo kana yoo laaltanii saphaliisni kun uftee baala ijarsaa ishee bayyana xeqaate kana kichuu baala ijarsaa kana uftee saphaliisni kun fuutee waaqarra barrisaa deemti. mee amma sammuu keessanitti ilaalaa gaa. ejersi inni bishaan jala jiru amma irra keessa jira. Ameen.
ጭቃ ውስጥ የነበረ ወይራ አሁን በሰማይ ላይ ነው ያለው። ዱረ ላቂት ረጪሳ ቱረ አመሞ ሰጠሲ ገድላላ ኢሰ ስረጪሴ አቲሞ ደበሬከ ገድላልታ ኢሰ ሲውካምሴ አቲሞ ተራከ ገድላልታ። አሜን። isa sobanii balali ammiti ijoo isuma dhugaa waaqayyo ol si kaasa waaqayyo oluma si kaasa waaqayyo ati walii gali malee forjii isa sobanii of kakaasa miti isuma dhugaa si kaasa waaqayyo ani ofirratti argeera ol nama kaasa waaqayyo ol nama kaasa waaqayyo isiniinan jedha maqaan isaa eebbifamu. forjii miti kun isuma dhugaadha warri sobanii kaka'an deebi'anii kufuun isaanii nafu. warri fafakkeessanii ka'an kufuun isaanii nafu. warri Kiristoos wajjin ka'an garuu አይወድቁም። አሜን። yeroo darbe isinitti miti namicha isa xiyyaara otumallee injifamiin xiyyaara oofuun qaba jedhe namicha sana hin baranne xiyyaaruma oofuun naaf ta'a jedhe. jidiin nama bokoksa deebitee iddootti galuu kee Waaqan beeka. kan Kiristoos akkamis miti dhugaama si kaasa. dadhabaadhaaf humna kenna. wallaalaaf beekumsa kenna. isa abdii kutatetti abdii horaa. faandoo keessaa awwaara keessaa kaasee teessoorra kaa'a. lakkoofsa 11 irratti akkas jedha. gugittiin immoo galgala aduu dhi'a jedha. aduu dhi'a jedha. saatii jaarratti dheegdee sii dhufuu dide ta'a. galgala dhufa Waaqayyo. ameen. galgala jalee. ati ganama barbaadde Waaqayyoon hin jiru innoo takka. Abrahaam aarsaa dhiyeessee ganama qophoofnaan hin jiru Waaqayyo. laaqana irratti eege hin jiru Waaqayyo. laaqana booddee isaatti sagalitti eege hin jiru Waaqayyo. in galgalaa hin jiru Waaqayyo. irra feeddaama Abrahaam. galgala jala sagalee Waaqayyo dhufe Abrahaam. namaatiif dhiiti malee Waaqayyotti ni uyyee. allattii ji'aatiin immoo lakkoofsa 5 irraa akkas jedha. bishaanichi hamma ji'a 10ffaatti ittuma gadi galaa deeme. guyyaa jalqabaa ji'a 10ffaa irratti immoo roggeen tullootaan mul'atan. maal goota ree? yeroo tokko namoonni waggaa haaraa irratti addis nagar jedhu. waan haaraa maskaramiin fidee dhufu, waan haaraa fulbaanni tokko fidee dhufu, waan haaraa kan fidee dhufu Waaqayyoodha. galgala jala deema Waaqayyo joo. ameen. eeyya aduu dhi'ee dhufe akka waggaatti immoo Nohi yeroo gara bidiruutti ol seene waggaa 161 bidiruu keessaa kan inni beedha. waggaan 161 naadhiisaa. inni kan jiraate waggaa 950. guyyaan inni itti Waaqayyo isa yaadatu guyyaa bidiruu soofuu keessa darbee allaattii wajjin kan jiraataa ture. fincaan fardaa wajjin kan jiraataa ture bidiruu keessa. fincaan fardaa wajjin, fincaan harree wajjin, arba wajjiniin. isaan kaan fincaan isaanii hin ajaa. isaan kaan immoo fooliin isaanii namatti hin tolu. xirinyiin faa asiin deddeebi'u mana isaa bira. safara isaarra yeroo inni ciisu irra utaalanii faa darbu. allaattiin tokko harkan hin raftu. aayetti mana keessaati. hingidiraa kana keessaa waggaa 601tti kee ba'e. kana booddee kan inni jiraatu waggaa 349. namoonni tokko akkas jedhu. ani dulloome kana booddee maaltu ta'a? gaafa abdii kutattee harka duwwaa teessu Waaqayyo dhufa. tirfiin dubbatiin garuu dogoggorte. maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. kichuun baalee ejersaa haala inni keessaa ka'e isinittan hima. akkas jedha lakkoofsa 5 irraa. bishaanichi hamma ji'a 10ffaatti ittuma gadi adeeme. guyyaa jalqabaa ji'a 10ffaa irratti roggeen tullootaan mul'ate. ji'a 10ffaa kana maaliif filate Waaqayyo? teeveet jedhama afaan warra Ibraayisxiidhaanii. jiini 10ffaa kun ji'a teeveet jedhama. ji'a cagginoo wayiiti. sababiinsaa bara namni jiraachuu ijoolleen ji'a kana keessa dhalatan ji'a teeveet keessa ijoolleen dhalatan gantoota ta'u jedhanii yaadu Israa'eloonni. ji'a namoonni Izraan faa Nehimiyaan faa keessa du'anidha. ji'a Baabiloon uftee Israa'eliin qabatteedha. keessumaayyuu immoo ji'a budaa jedhamee waamama. inni gaafa Waaqayyo Nohi fa'iitiin bidiruu keessaa baasu gaafa ji'a budaa. gaafa ji'a budaa keessa teefee jechuun ji'a budaa jechuudha. ji'a budaa keessa gadi si baasa Waaqayyo. bara budaa keessa
siyaasni isaa budaadha, dinagdeen isaa budaadha, ollaan budaadha, firri budaadha, hiriyyaan budaadha. Bara budaa keessa si kaasa Waaqayyo. Budaan abbaa nyaatte haa nyaattu malee siin nyaattu. Ameen. Abbaa nyaatte haa nyaattu malee siin nyaattu. Bara budaa keessa si kaasa Waaqayyo. Inni kaan maaloo dhalachuun kootoo hafeera ta'ee jedha. Ati immoo gadi baatee jira Yesuus jetta. Maal keessa? Bara budaa keessa, bara hamoota keessa, bara jalloota keessa, bara namni hundinuu wal nyaatu keessa atiin siin immoo si kaasa Waaqayyo. Ameen. Maal barri kun bara hamaan jedhiin siif hamaa miti. Kaleessa Amaanu'el nutti lallabe. Dhaggeeffattee yoo taatan miisii gootanitti warri kaleessa galgalan turre. Warra kaaniif hamaadha malee siif hamaa miti. Carraadha jedhe obboleessi keenya. Siif carraadha, isa kaaniif hamaadha. Waaqayyo bara akkasii keessa si kaase. Bara maali? Bara budaa. Teefeet. Xinnaan budaa, guddaan budaa. Dargaggoonni budaa, manguddoonni budaa. Warri magaalaa budaa, warri baadiyyaa budaa. Kana keessa si kaasa Waaqayyo. Bara budaa. Dhugaa Waaqayyo. Bara budaa keessa kaata. Sinooraalle gana. Abbaa nyaatte haa nyaattu malee budaan barbara kee hin dabartu. Ool jettee sin laaltu akkas. Ool jettee sin laaltu. Ameen. Ool jettee sin laaltu sin. Ameen. Abbaa nyaatte nyaatti malee dhugaa Waaqayyo. Abbaa nyaatte nyaatti malee sin dhugaa Waaqayyo. Ameen. Abbaa nyaatte nyaatti malee sin nyaatti. Qabxii isa dhumaatti dafeen darba. Amma lafti bishaan irra hin ciisne maalaa ta'u jenneerra? Haa mul'atu jenneerra. Har'a immoo ejersi yoo bishaan irra ciise hin tortorre maalaa ta'u jenneerra? Haa mul'atu. Qabxiinni dhumaa namni itti qollofame bahee haa mul'atu. Namni itti qollofame bahee haa mul'atu. Eenyu itti qollofame? Akkas jedha seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 17 irraa. Warri achitti ol galan foon kan uffatan hundumaa keessaa kormaaf dhalaa turani. Isaan kaan Waaqayyo Nohin abboome turetti achitti galan. Kana booddee dugda isaa duubaan Waaqayyo balbala itti cufeedha. Seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 15 hanga 16 irratti immoo Waaqayyo yommus Nohitti dubbate, amma markabicha keessaa ba'i. Haati manaa kee, ilmaan kee, dubartoota ilmaan keetis si wajjiniin haa ba'ani. Ameen. Ameen. Yeroo ol galan bineensa wajjin ol galani gaafa gadi ba'an maatii kee wajjin baata. Bineensa ofiisaa yoo jaalate haa ba'u yoo itti tole haa ta'u. Maatii kee wajjin, ijoollee kee wajjin, haadha manaa kee wajjin maal gataa jedhe Waaqayyo. Ba'i jedhe erga ejersi dhufee booda. Ejersi dhufee erga mul'atee booda. Ejersi kun dhufee warratti qollofame. Ilaalaa saba Waaqayyo. Warratti qollofame akkuma sila siniin jedhe jireenya jiraatan miti guyyaa sana. Markaba sana keessa jiraachuun isin dinqii jettanii yaaddu ta'a. Sangaa wajjin jiraachuun, hoolaa wajjin jiraachuun, arba wajjin jiraachuun, fincaan isaanii kana jaa'u. Maal lakkaa gaasii warra wanta namatti hin taane kana. Kana wajjin nama jiraataa ture balbala banee keessaa baase Waaqayyo. Har'a jireenya gadadoo, jireenya rakkinaa, jireenya of jibbuu keessatti isinitti qollofamee kan jiru. Attamitti bana Waaqayyo? I don't know. Si bana garuu Waaqayyo nan gaafatin akkamitti akka banu? Attamitti bana nan gaafatin formulaan isaan harkan jiru. Inni banuu beeka. Attamitti bana? I don't know. Waaqayyo lakkaa'ee si deebisa. Waaqayyo lakkaa'ee si deebisa abbo. Bara rakkina kee, bara gidiraa kee lakkaa'ee si deebisa Waaqayyo. Ameen. Yoseefin obbolaan isaa qullaa buusisanii. Obbolaan qullaa buusisanii. Haati manaa Pooxifaaraa qullaa buusifte. Firri qullaa buusise. Halagaan qullaa buusise. Calluma jedhee ilaala Waaqayyo amma guyyaa isaatti. Mana hidhaa erga galee booda mooticha abjuu abjoote namni abjuu sana hiikuu dhibe.
amma namni hiiku jira jedhanii inna Yoosef jedhanii eessa jira mana hidhaa dhaqaa fidaa jennaan gaafa fiduu dhaqani wayyaansaa cicciteera wayyaansaa waan uffatee mana mootii dhaquu danda'u miti achuma akka mana hidhaa keessa jirutti wayyaasaa geeddaranii barri wayyaa geeddaramuu dhufa otoo hojiin ejjatiin qabdii sii kan bala Waaqayyo ameen qabdii Yoosef qik godhee dhuffatee dhufee mootii dura dhaabate ergasii booddee abjuusaa tarreessee godhee itti hime hiikni isaa immoo kanadha jedhe jennaan mootichi ofirra galagalee jaranaa jennaan wayyaa isa kan mootii isa quncee talbaarraa hojjetame fidaa itti uwwisaa jedhe eela kun wayyaa pirootokoolli si'a lama qullaa buusisanii si'a lama daara baase Waaqayyo lakkaa'ee si deebisa. wayyaa manaanyaa sirraa fudhatanitu isa pirootokoolii sii kennisiisu ameen wayyaa mandaraa sirraa fudhatuuf siin Waaqayyo immoo wayyaa beeka mangistii sii qopheesseera ameen 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 mootichi akkas jedhe warra warqee kanaaf sagadu didan ለወርቁ ምስል ለማይሰግዱት እነሱን የሚያቃጥል 7 እጥፍ እሳቱ ይንደዳል 7 እጥፍ ደቻ ቶርባ ibiddicha bobeessaadha ijoollee Waaqayyo gubuudhaaf Waaqayyo immoo waaqarraa akkas jedhe እንደ በሬ ሳር ትበላለህ 7 ዘመናት ያልፉብሃል jedhe ደቻ ቶርባ ibidda bobeessaadha Waaqayyo immoo waggaa torba sitti faradeera jedhe torba deebiseefi kuno herrega kee fuddu gali አሜን ለካይ ደብሰ Waaqayyo አሜን ስድራ ማነው ዳንኤልና ጓደኞቹ ዮበርባደ ዴዲኛቺስ ዮበርባደ ሁድራፍ ፍድሮኛቺስ ወረጮ መኛ ተወጅኑ ዶርገምሲስ ጀዳኒ ጉያ ኩዳን ዴዲኛተኒ ጉያ ኩዳን ኛታ ኢሳ ሞቲን ቆጴሰ ዲሰኒ ኢሳ ቁልቁሉማ ሳኒ ኤጉ ደንደው ኛተኒ ጉያ ኩዳን ቦዴ ጉያ አርከ ኩዳን ጫላኒ አርጋመን የዴ guyyaa kudhan nyaata dheedhii nyaattee tarka kudhan caalta isoo ameen warri cooma nyaatan tooraan gadi yaa'u warri dheedhii nyaatan tooraan ol galu barri Waaqayyoon dhufa ameen ameen akkamittiin nama gargaara Waaqayyoon hangaafatiin asinin jedhareeshi Waaqayyo nama gargaaruu isaatti beeka akkamitti nama gargaara aneen beeku isa dhageenya Waaqayyo nuuf haa eebbisu eebbifamaa